afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin. Above all hundaa caalaa yookaan hundaa ol yookaan immoo hundaa dura jechuudha. Above all jechuun. Fakkeenyaaf he wants to be healthy. Above all he needs to stop smoking jedha. Inni fayyaa ta'uu barbaada. Waan hundaa caalaa garuu xuuxuu dhiisuu qaba. He needs to stop smoking. He wants to be maal ta'uu qaba? He wants to be healthy. Inni maal ta'uu barbaada? Healthy yookaan ammoo fayya qabeessa ta'uu barbaada. Garuu maal dhaabuu qaba? Xuuxuu dhaabuu qaba yookaan ammoo he needs to stop smoking kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan maal jedhaa? To pass the test above all you must study daily jedha. To pass the test above all you must study daily. Qormaata darbuuf hundaa caalaa guyyaa guyyaan qo'achuu qabda. Maal jedhare? You need to study yookaan ammoo you must dirqama guyyaa guyyaan qo'achuu qabdaa kan jedhudha. Above all maal jechuudha? Hundaa caalaa yookaan hundaa duraa jechuudha. Follow, like gochuun irraanfatina.